السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك في فيديو رافنا كيست وان سدي وان نفسيان تنهفين وان أمو بود دي بني ندام نوب تكون اسنيم واسدان كنيس مال مال وان نفسيان تنهفين وان أمو بود دي بني ندام نوب تكون مال إسجدوب فيديو كان هنگر مت دعوتان فانا تران هردباس نينجا إني تكو فادا غورس يروس نينجدو yeroo namni tokko waan tokko irratti nu gorsu irra caalaan keenya nama san hanga inni fixu numa dhaggeeffanna malee gorsa inni nu gorsu san hin dhaggeeffannu yookiin irraa hin fudhannu. Kuni gala waan namni sun irratti nu gorsu san irraas hin deebinu jechuudha. Kuni gala yeroo immoo waan namni sun irratti nu gorsu san nu hin jenneetuma gorsa nama sanii yeroo sanitti namu san dhaggeeffannee itti dhiifnee guma sila itti jirru san goonee wanni goone sun nu jalaa bade gorsa nama sanii san yaadanneeti nadaamne jechuudha. Sila hin feene amma immoo akka bade argine nadaamne jechuudha. Isin gala egaa daawwattootaan kiyyaa gorsa yeroo isin jedhu gorsi tokko ni jira jechuudha. Gorsi namni fudhatuu qabu jechuudha dirqama isaatti jechuudha. Isin gala gorsi hundi gorsaa miti. Gorsa ilma namaadhaa hunda hin fudhatan jechuudha. Isin gala nama dhugumatti si jaalatu nama dhugumatti si gorsitu jira jechuudha. Isin gala nama karaa sirriitti si gorsitu jira jechuudha. Silaa isa kan ni beekte jechuudha. Nama fakkeenyaaf karaa sirriitti si gorsine tokko atoo hin fudhattu ni beekte jechuudha. Kanaafuu gorsi jireenya ilma namaatiif galaa jireenyaatti jedha ni gala. Kanaafuu gorsa nama sin jaalatu fudhattuun dirqama jechuudha ni gala. Namni sin jaalatu waan hin taane irratti waan sin gorsineefu waan inni sin gorsisan yookiin ammoo waan namni sun si gorse fudhatuun hojiirra oolchuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Yoo hojiirra oolchine immoo booddeen keenya waan namni sun gorsa irratti nadaamuun keenya nadaamumaa jechuudha. Inni lammaffaadha waan tokko osoo akka inni badu biyyennu isa goonu jechuudha. Inni booddee itti nadaamu jechuudha ni gala. Fakkeenyaaf waan akkam jettanii yoo nagaa fudhatan jechuudha. Isin keessatti of ilaalaa jechuudha. Fakkeenyumaan isinii kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf mee waan fedhee waa ta'u ani waan lamaan isiniif kaasa jechuudha ni gala. Fakkeenyaaf jaalala nama waliin yeroo eegalle jechuudha. Namni nuti jaalanne sun yookiin ammoo namni ati jaalatte suni akka siif hin taane osoo biyyeettu jechuudha ni gala. Akka siin taane akka jaalalli keessan kun umrii dheertuu hin qabne akka booddee badu osoo biyyeettu yoo ta'e haa ta'u jettee isa zim jettee yeroo kan kee ofirratti gubdu jechuudha ni gala. Maaliif waan kana akka inni hin taane osoo biyyeettuuti yeroo kan kee gubde jechuudha nama kanaa waliin jechuudha ni gala. Yookiin akkasuma fakkeenyaaf nama bultii waliin qabu tokko namni kun akka bultii siif hin taane osoo biyyeettuu isa zim jettee wajjin teessu jechuudha. Akka booddee badu osoo biyyeettuu booddee immoo gaafa inni akira gahee bade sana immoo ni nadaamta jechuudha. Maaliif nadaamta? Akka inni badu osuma biyyeettuuti yeroo hanganaadhaa waliin teessee isa yeroo hanganaa waliin gubde sani maalifan yeroo akka inni naaf hin taane san arge sanitti maalifan waan kana hin balleessin yookiin waan maalifan waan kana hin dhaabin isa jettuu kan nadaamta jechuudha. Inni sadaffaadhaa dhugaadha jechuudha ni gala. Yeroo namni tokko dhugaa jirtu tokko nutti himu jechuudha. Dhugaa jirtu tokko birree baasee nutti himu nu hin fudhannu jechuudha ni gala. Akkuma nama ija hin qabne tokkotti jechuudha. Zim jennee wama itti jirru san goona malee dhugaa namni sun nutti himu nutti hin mul'atu jechuudha ni gala. Yeroo immoo ija banannee waan namni sun dhugaa nutti himuu ture san ija keenyaan argine nadaamna jechuudha ni gala. Egaa daawwattootaan kiyyaa kana nadaamna jechuudha. Kanuma immoo nafsiyyaan teenya hin feene kanuma immoo deebitee nadaamsiifi jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa gorsa kanarraa waan barattan koomentii jalatti nu barreessadha. Akkasuma yaada gaggaarii yaada dabalataa qabaattan nu barreessadha. Viidiyoo keenya laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha. Viidiyoo biroos nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.